Tolee, maatii damee entertainmentii nagaan isiniif haa ta'u lafuma jirtanitti yeroo darbee waa'ee anthropology waliin ilaalaa turre isaan keessaa subdisciplines of anthropology waan jedhu irra geenye keessumaa gadi fageenyaan waa'ee archaeological anthropology ilaalleerra har'a immoo amma danda'ame waa'ee linguistic anthropology waan jedhu ilaalla. Akkuma beekamu afur tiqoonne nuyi subdisciplines of anthropology kan jedhu kana inni jalqaba archaeological anthropology, linguistic anthropology, socio-cultural anthropology and physical anthropology or biological anthropology dha. Mee har'a gabaabamatti waa'ee linguistic kana waliin ilaalla. Garuu YouTube kanaaf haaraa kan taatan subscribe, like, share gochuun dagatinaa hiriyoota keessaniin ga'a. Mee kallattii dhumaan amma gara linguistic anthropology kanaatti ceena. Linguistic anthropology inni jennu kuni dameelee anthropology qaban keessaa isa tokkodha. Kan inni irratti focus godhu immoo uumamuun afaanii akkamiin dhalli namaa afaan uume. Afaan kun eessaa jalqabee language inni jennu kun eessaa dhufeedha. Irra caalaatti immoo kan inni irratti baay'ee xiyyeeffatu yookiin fookasiinsaa afaanii fi barbaachisummaan afaanii maayinni keessumaa history keessatti culturii biology keessatti akkamiin afaan fayyadamaa ture hawaasi akkamiin walii galu uumamu afaanii ilaalchisee culturii keessatti biology keessatti afaanni faayidaan isaa maayinni kan jedhudha baay'inaan kan inni qayyabatu jechuudha. Gabaabumatti linguistic anthropology kuni akkamiin dhalli namaa afaan fayyadama darbee immoo sammuun namaa kun akkamiin afaan haaraa fudhatee deebee immoo itti fayyadamuu danda'a isa jedhu irratti baay'inaan kan inni xiyyeeffatu. Innaa afaan jechuun maal jechuudha? What's language? Basically afaan jechuun waliigalteedha. Nama tokkorraa kan gara nama tokkootti darbu. Inni kuni fakkeenyaaf karaa haasa'uudhaan ta'uu danda'a, milikkitoota adda addaatiin ta'uu danda'a, barreeffamaanis ta'uu danda'a. Kanaafuu gabaabumatti afaan jechuun informationii nama tokkorraa gara nama tokkootti darbuudha. Karaa kamiin ta'uu danda'a kun immoo dubbachuudhaan ta'uu danda'a, mallattoo adda addaatiin ta'uu danda'a, akkasumas immoo barreeffamaan ta'uu danda'a. Garuu informationii nama tokkorraa gara nama tokkootti darbu jechuudha afaan jechuun. Inni biraan linguistic anthropology kan jedhamu immoo branchii gurguddaa afur qaba. Isaanis structural or descriptive linguistic, historical linguistic, ethno-linguistic and socio-linguistic jedhamu. Inni jalqabaa descriptive yookiin structural linguistic jechuun maal jechuudha? Structural or descriptive linguistic jechuun akkuma maqaa isaarraa dhageenyu structural yookiin structure of language baay'inaan kan inni irratti xiyyeeffatu. Akkas jechuun immoo maal jechuudha? Fakkeenyaaf caasaa afaanii jechuun caasaa afaanii qabu sound system ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo jecha tokko dubbannu akkamiin kan nuyi jecha sana jennu grammatical system isaa yeroo barreeffamu akkamiin barreeffama darbee immoo hiikaan jecha sanaa maayinni kan jedhullee irratti xiyyeeffata jechuudha structural linguistic kun. Kana jechuun dur yeroo barachaa turre yaadatti yoo ta'e afaan Ingiliffaa keessatti dursa maal irratti xiyyeeffannaa jechoota isaa irratti kan nuyi xiyyeeffannu. Jechoota isaa erga jechuu dandeenye booddee immoo gara grammatical systemiitti dabarra jechuudha. Jalqaba sound systemiidha. Taansee immoo grammatical systemii isaati. Sana booddee hiikaan jecha sanaa maayinni. Jechooti nuyi barreessinu hiika qabu moo hiikan qabanii? Akkamiin pronounce goona gaafa goonu isa jedhu kana hundumaa kan qayyabatu structure or descriptive linguistic jechuudha jechuudha. Kanaaf immoo anthropologistoonni yeroo baay'ee maal godhu afaan keenyatti daballee afaan saba biraa akka nuyi barannuufitu haala nuu mijeessu jechuudha. Kunis maal gochuudhaani inni jalqabaa kitaabota yookiin immoo dictionary adda addaa nuu qopheessu akka nuyi hiikaa jechoota sanaa barruuf haala mijeessu jechuudha. Inni lammaffaa grammar books adda addaa nuu qopheessuu danda'u.
kitaabota adda addaa kanneen sappoorti nu godhanii afaanota namoota kan biraatii wajjin akka nuyi faamiliyaar taanuufitu haala nu mijeessu jechuudha. Kuni hojii anthropologistoonni yookiin structural anthropologistoonni hojjetanidha jechuudha garaa gabaabaatiin. Kanaaf anthropologistoonni yeroo baay'ee afaan keenya caalmaa afaan namoota biraa akka nuyi barruufitu haala nu mijeessu jechuudha. Okay. Inni lammaffaanii branchii linguistic anthropology ethnolinguistic jennee waamna yookiin immoo cultural linguistic jenna. Inni kunis immoo kan inni irratti focus godhu yookiin immoo kan inni irratti xiyyeeffatu baay'inaan jechuudha. Hariiroo afaanii fi aadaa gidduu jiru irratti xiyyeeffata jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Afaanni akkamiin aadaa keessatti dhiibbaa fiduu danda'a? Akkamiin fida? Yookiin immoo fakkeenyaaf lookaalii kan ta'an jechoonni nuyi fayyadamnu amma dictionary irra kanneen hin jirre. Ofii keenya naannoo keessatti kan beeknu kan garuu immoo akka waliigalaatti hin beekamne. Akkas jechuun karaa biraatiin immoo afaanota aadaa wajjin walitti hidhata qaban jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo tokkotti kan beekaman ammanii akaayii yoon jedhee akaayiin iddoo tokkotti kan beekamudha. Marqaa yoon jedhe akka kan inna kan biraa amma fakkeenyaaf namni wayyootuu deemu yoo gufate jechuudha. Anaan jenna yookiin immoo ayizoo jenna mitire. Biyya alaa mootu jiraattanii watch out amma kun anaan watch out jechuun hiikni isaa waliin argu. Laalaan deemtuu laalaan hojjettuu akka jechuuti. Watch out inni jennu jechuudha. Kanaafuu hiikaan jechoota kanaa garaagari waliin arganii amma. Kanaafiyyuu akkuma hawaasi garaagaraa jiran kana afaanotis garaagaraa akkaataan nuyi itti afaan kana immoo fayyadamnus hawaasaa gara hawaasaatti garaagaraa. Keenyaaf akkaataa nuyi itti hubannu, akkaataa nuyi itti yaannu, akkaataa nuyi itti hojjennu, experiencein keenya illee hundumti isaayyuu hawaasaa gara hawaasaatti garaagarummaa qabu jechuudha. Kanaaf aadaa adda addaa keessa kan jiran afaanonni kuni deebi'anii numa irratti immoo dhiibbaa fiduu danda'u, numaan affect nu gochuu danda'u. Kana jechuun maal jechuudha? Experience keenya yookiin muuxannoo nuyi qabnu irratti dhiibbaa geessisuu danda'u. Akkaataa nuyi itti yaannu, akkaataa nuyi itti hojjennu, akkaataa nuyi itti naannoo keenya hubachuu dandeenyu hundumaa irratti dhiibbaa uumsuu danda'a jechuudha. Kanaafuu ethnolinguistic inni jennu kuni hariiroo afaanii fi aadaa gidduu jiru walumaa gala kan qayyabatu branchii linguistic anthropology jechuudha. Inni sadaffaan immoo historical linguistic isa jennudha. Inni kuni walumaa gala akkamiin afaanni gara addunyaa kanaa dhufe waan jedhudha. Afaanonni kun immoo akkamiin gargar ba'anii isa jedhu kan inni irratti xiyyeeffatu jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Afro-Asia jedhamu yoo fudhattanii Afro-Asia kana jala Semitic Cushitic jedhamee hin hirama. Darbee yoo achuma jala seentanii immoo fudhattan Semitikiin jala Amaaraa, Tigreenya, Guraaginyaa inni jedhamu kun achi jala jira. Cushitikiin jala yoo fudhattan immoo afaan Oromoo, Somaalii, Affaar kun illee achi jala jiru. Kanaafuu seenaa keessatti hariiroo isaan walii wajjiniin qaban maayinni afaanonni kuni relationship isaan waliin qaban maaloodha isa jedhu kan qoratudha jechuudha. Qorachuu duwwaas otoo hin taane ni hiruus jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Amaaraa fi afaan Tigree yoo fudhattan iddoon itti wal isaan fakkeessu jiru. Wantoota irratti wal fakkaatan qabu. Akka wal fakkaatu jechuun garuu tokko jechuu keenya miti. Maaliif garaagarummaa qabu akkuma wal fakkeenya qaban immoo jechuudha. Inni biraan afaan Oromoo afaan Somaalii yoo fudhattanii iddoo itti wal fakkaatan qabu, iddoo itti gargar ta'an qabu. Akkas jechuun keenya immoo afaan tokko jechuu keenya osoo hin taane garaagara jarri kaasaan irratti, giraamarii irratti, wantoota adda addaa irratti garaagar ta'uu danda'u. Garuu akkuma kana immoo similarity qabu jechuudha afaanonni kun lamaan. Egaa walumaa gala historical linguistikiin kuni hariiroo afaanii fi aadaa gidduu jiru kan qoratudha. Akkasumas immoo adeemsa keessa yeroo keessa akkamiin afaanota baay'eetti hiiramanii
isa jedhu Afro-Eeshiyaa irraa ka'ee Kuushiitik, Semeetik kan jedhamu jira. Semeetikiin jalaa yoo fudhattanii Amaarinyaan jira, Tigireenyaan jira. Akkuma kana immoo Kuushiitikiin jalaa yoo fudhattanii afaan Oromoo jira, Somaaliif jira, Afaarinyaan jira. Kanaafuu akkamiin dhufee jijjiiramni kun isa jedhudha kan inni qayyabatu jechuudha walumaa gala. Inni kan biraanii sooshoolingwistikiidha. Sooshoolingwistikii kun immoo maayinni akkamiin afaan tokko keessatti yookiin afaanota garaagaraa keessatti afaan fayyadamuu dandeenya in different social context. Hawaasa kamiin keessatti yoo ta'u, hawaasa tokko keessattis haa ta'u, akkamiin afaan kana fayyadamuu dandeenya isa jedhudha kaayyoon isaa. Kuni bal'inaan kan inni irratti fokus godhu akkaataa dubbii keenya yookiin immoo aksentii keenya irratti kan inni baay'inaan xiyyeeffatu jechuudha. Afaan gosa tokko namni adda addaa karaa tokkoon dubbachuu hin danda'u. Akkas jechuuni afaanni tokkodha, single language ta'ee fakkeenyaaf namoonni baay'een jiran immoo akkaataa tokkoon dubbachuu dhiisuu danda'u, dubbachuu hin danda'an walumaa galayyuu. Akkas jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf afaan Oromoo yoo fudhanne afaan Oromoo inni naannoo Shawaatti dubbatamuuf inni naannoo Wallaggaatti dubbatamu tokko miti jechuudha. Kun immoo maaliif tokko geographical difference jira. Kun immoo egaa aksentiin keenya, dialektiin keenya akka inni gargar ba'u taasisaa jechuudha. Kanaaf sooshoolingwistikiin kun waa'ee language gidduu variation jiruuti kan inni examine godhu jechuudha walumaa galasa. Egaa walumaa gala linguistic anthropology ni jennu kuni waa'ee language kan inni qoratu. Akkas jechuun afaanni faayidaan inni qabu maayinni fakkeenyaaf history keessatti afaanni faayidaan isaa maayinni, biology keessatti faayidaa akkamii qaba afaanni kan jedhu irratti baay'inaan kan inni xiyyeeffatu. Linguistic anthropology kun immoo of jalatti dameelee gurguddaa afur qaba jenneerraa. Isaanis immoo descriptive linguistic jenneerraa, historical linguistic jenneerraa, ethnolinguistic inni dhumaa immoo sociolinguistic jennee ilaalleerraa. Descriptive linguistic kan nu jennee afaan namni kamiyyuu afaan mataasaa qaba. Afaan isaatti dabalatee immoo akka inni afaan biraa dabalatuuf kan isa gargaaranidha jennee yookiin immoo descriptive linguistic waa'ee sanaati jennee. Inni lammaffaa immoo historical linguistic jennee. Historicaliin immoo akkamiin afaanni guddate, akkamiin dhufee afaanni kan jedhu irratti xiyyeeffata waliin jenneerraa. Inni sadaffaan immoo ethnolinguistikiin immoo hariiroo kaalchariidhaa fi afaan gidduu jiru kan ilaaluudha waliin jennee. Inni dhumaa yookiin immoo sooshoolingwistikiin immoo afaanuma tokko ta'e iyyuu garaagarummaa baay'eetu gidduu jira jennee garaagarummaa gidduu jiru sana kan ilaalu sooshoolingwistikiidha waliin jennee. Barumsa keenya guyyaa har'aasumaan goolamnee yeroo biraatti immoo social cultural anthropology kan jedhu waliin ilaalla. Ammasitti turtii gaarii. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniin ga'a.